Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Waa'ee gadaansaa giiftii keenyaa kan dubaroo maaramii ilaalchisee kutaa arfaffaasaa waliin barannee kutaa shanaffaasaa immoo gara biyya Itoophiyaa akka isaan dhufanii waliin itti fufnaa jennee beellamaan gargar baane turre maatiiwwan Waaqayyo. Egaa har'a kutaa shanaffaasaas ni qabadheen ni addeera. Maqaa Waaqayyootiin na faana ta'a. Biyyi Itoophiyaadhaa kitaaba qulqulluu keessatti si'a 51 barreeffamtee jirti. Biyyi Itoophiyaa amanannaa kakuu moofaadhaa dhaloota gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos waggaa 1000 dursitee bara mootittii Saabaadhaa karaa mootittii Saabaadhaa fudhattee turte. Haaluma kanaan Tsilaatiin Museetti Waaqayyo kennee akkasuma kitaaboleen kakuu moofaadhaa aarsaan kakuu moofaa kan ittiin dhiyaatullee gara biyya keenya gara biyya Itoophiyaa dhufee ture. Lafanni aarsaan itti dhiyaachaa tures akka seenaatti har'a barreeffamee hin daawwatamu. Xaana Qirqoos, Birbir Maariyaam, Marxula Maariyaamii fi iddoo Aksum Tsiyoon iddoo kanneen kana fakkaatanitti aarsaan kakuu moofaa dhiyaachaa tureera. Kun ragaadhaan har'a hambaaleensaa jira jechaadha. Kanaaf biyyi keenya biyya Itoophiyaa biyya Yerusaalemitti aansuudhaani biyya Waaqayyootti amantee jiraachaa turteedha jechaadha. Haaluma kanaan karaa mootittii Saabaadhaa bara mootichi Solomoon mana qulqullummaa ijaare sana daawwannaadhaa fi gara biyya Itoophiyaadhaa kaatee gara biyya Yerusaalem deemtee turte jechaadha. Karaa itti gaafatamaa maallaqaa ishee ture Taamiriin karaa nama jedhu dhageessee jechaadha. Haaluma kanaan Solomoon illee isheetti gammadee dhaala lafaadhaa kenneefii jira jechaadha riistii godhee. Kanneen keessaatii tulluun Mooriyaadhaa lafa Abrahaamitti mucaasaa aarsaa dhiyeesse bara sana Solomoon kan inni saba Itoophiyaadhaaf kenneedha. Iddoo gooftaan dhalate Beetlehem, lafa itti cuubame Yordaanos, Qaraaniyoo, Golgootaa, Beetaniyaa kanneen kana fakkaatan kun riistii godhee utuu gooftaan keenya hin dhalatin kan inni mootittii Saabaadhaaf kennee kan Itoophiyaati jechaadha. Hanga har'aattis harka Itoophiyaa kee jiru achirraa gadaamii fi adbaaraatii beeta kiristiyaanii baay'ee qabnaa jechaadha. Biyyi Itoophiyaa biyya addaa ta'uu ishee agarsiisa. Kakuu haaraatti gaafa dhufnu immoo gooftaan keenyaa Yesuus Kiristoos giiftiin keenya baadhattee biyya Gibxiitti godaantee biyya Gibxiidhaati immoo gara biyya Itoophiyaa dhufaniiru. Gara biyya Itoophiyaa hoggaa dhufan immoo iddoo garaagaraa qubachuudhaan eebbisaniiru. Kanneen keessaa akka fakkeenyaatti Aksum Tsiyoon, Dabra Daamoo yookaan Dabra Halleluyaa, Waldibbaa yookaan Abritaant iddoo jedhamu, Xaanaa Hayiq, Waldibbaa, Dabra Daamoo jedheera dhiifama, Dabra Libaanos, Miira Yesuus Gadaam biyya Guraagii keessatti kan argamu dhufanii eebbisaniiru jechaadha. Keessumatti Dabra Libaanos kutaama biyya Oromiyaa keessaa Samii Shawwaadha jechaadha. Iddoo kana dhaqanii eebbisaniiru jechaadha. Egaa walumaa gala kakuu haaraa keessatti gaafa deebifnu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bara 33 ji'a 3tti kan fannifame bara 34 keessa immoodha kan kiristaanummaa kakuu haaraas fudhan. Karaa eenyu? Karaa jandarabaa Itoophiyaa maqaan isaa Baakoos kan jedhamu. Kanaafis ragaan isaa hojii ergamootaa boqonnaa 8 lakkoomsa 30 kaasee arguu dandeenya jechaadha. Bara sana gaa Baakoos naannoo mana mootummaatti lallabe waa'ee Kiristoos dhalachuu isaa dhufee nuuf jedhee du'ee fannifamee du'a moo'ee ka'uusaa kana achitti lallabe. Idda sanaa booda bal'inaan kan lallabe immoo Abbaa Salaamaa yookaan Abbaa Firmanaaxoos biyya alaatii kan dhufan jechaadha. Isaan immoo sirna lubummaadhaa gara Gibxiin deemanii Phaaphaasii ta'anii erga deebi'anii booda lubummaa, duqunnaa, seera cuuphaa, seera qurbaanaa, zikirii biyya Itoophiyaa keessatti akka hundeeffamu taasisan jechaadha. Barri isaa yoomi jennaan jaarraa sadaffaa keessaa jechaadha. Mootiin bara sana ture mootii Taazeer jedhama. Ijoollee lama qaba ture lakkuu Abraaf Aatsibaa yookaan Izanaaf Saayizanaa jedhamu ture jechaadha. Abraaf Aatsibaa jechuun maqaa cuuphaa isaaniiti. Isaanitti aansee immoo biyya Itoophiyaa kana keessatti hojii amantii babal'inaan kan babal'ise eenyu jettanii qulqulloota salgan biyya alaatti dhufan jechaadha. Bara kam? Jaarraa arfaffaa keessaa bara mooticha Allaameedha. Egaa kanarraan kan ka'es egaa biyya Itoophiyaa kana keessatti amantiin babal'ateera, jabaateera. Keessumatti egaa biyya Itoophiyaa keessaa kan jiranis waan ajaa'ibaa baay'eetu jira. Fannoon gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos harka mirgaa gara biyya Itoophiyaa jira. Xoofoonni gooftaan dhiiga isaatti qeensee nuuf kenne sun biyya Itoophiyaa jira.
wayyaa diimaan gaafa sana uwwisanii gara biyya Itoophiyaa jira. Karaa adda biraa ujummoon hadhoofti ittiin obaasan biyya Itoophiyaa jira. Ajaa'ibaan qulqulluun Yohaannis fakkii gooftaa keenyaa fannoo isaa agarsiisu kan inni kaasee biyya Itoophiyaa jira. Wanti hedduun hin jiru jechaadha. Egaa oolumaa galatti maatiiwwan Waaqayyoo gaafa jimaataa sana gaafa gooftaan fannifamee dhiiga isaa cinaacha mirgaa fi harka isaa mirgaa keessaa cobee qeensee biyya Itoophiyaatti kan facaasee akka ittiin eebbifamaniin qulqullaa'aniif kan taasise qulqullaa'uu dha jechaadha. Kanaaf biyyi keenya biyya Itoophiyaa seenaa akkasii qabdi. Egaa yeroo godaansaa sanagaa biyya Itoophiyaa biyya eebbifamtuu kana dhufaniiru. Egaa duuchaadhumatti biyyi Itoophiyaa kuni Waaqayyoo utuu nan argin kan natti amane isaan kan eebbifamanidha jedha. Egaa biyyi Itoophiyaadha akkasumaan utuu hin argin gooftaatti kan amante warra arge caalaa kan amante kan fudhatte waan taateef biyya eebbifamtuudha. Biyya eebbifamtuu waan taateef qulqulloonni hedduun keessa dhalatanii ka'anii addunyaa irratti illee hojii ajaa'ibsaa hojjetaniiru. Fakkeenyaaf abbaan Yeedaloo biyya Itoophiyaa qulqulluu Yaareed nama biyya Itoophiyaati. Abbaan Taklaa Hayimaanoot kochoo jaabaasan nama biyya Itoophiyaati. Qulqulleetti Kiristoos Saamiraan kochoo jaabaafte nama biyya Itoophiyaati. Hedduutu jira. Egaa biyyattii kana Waaqayyoo eebbisee waan nuu laateef galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Egaa keessumatti yeroo godaansaa immoo asraata godhee giiftii keenya Maariyaamiidhaaf laateera. Egaa yeroo godaansaa akkaataa kanaanii biyyattii eebbifamtuu jaallatamtuu biyya akkasumaan Waaqayyoon jaallattee Waaqayyoo ishee eebbisee biyya keenya biyya Itoophiyaa dhufaniiru jechaadha. Egaa biyyi keenya biyyoota addunyaa jiran keessaatti adda kan ishee taasisu wanti baay'een jiru. Gabaabinaaf garuu har'aaf kun hin ga'a. Kutaa ja'affaa isaa keessatti egaa xumura godaansaa kan jedhu sana waliin qabannee dhiyaanna. Amma ammaatti waan nu geggeesseef galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Giftiin keenya Maariyaamiin godaansa ishee sanaan godaansa rakkina isheetiin rakkina dheebuu isheetiin dheebuu Waaqayyoo biyya keenyaa hunda keenya nu haa oolchu galanni Waaqayyoof haa ta'u.